Ashamaa akka fuunee akkam jirtu hordoftoota obsii YouTube nageenya badhaadhaa fayyaa keessanii nagaa guuti galata rabbii nageenya waaqayyo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu fayyaan qabaan galata rabbii har'a geenye nis akka nagaa taatan abdiin qaba walirraa babbannee jirraa xiqqoo jibii na godhee viidiyoo hojjechaan jiru warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa warreen kun immoo laayikii komentii yaada keessaniif share cinaa dhaabbadhaa isiniin jira isinan jaalladha na viidiyoon kiyya laalamaan jiru maal akka ta'e anuu beeku manni namaaf hin laalu subscribe namaaf hin godhanii viidiyoo namaa laalanii maal akka ta'e naa galuu dite YouTubeen kun baay'ee challenge baay'ee barbaachisa ulaagaa baay'ee qaba ulfaata YouTubeedhaan milkaa'uudhaaf obsa nama barbaachisa haga dandeenye xiqqoo jiru biyya ormaa kana keessatti YouTube viidiyoo hojjechuun namatti ulfaata osoo akka TikTok kana ta'e baay'ee salphaadha na akkasiin jedhaa hordoftoota kiyyaa har'a maalinni zayitiin qopheeffadhee jiru kanaan wajjin dibanna qopheeffadheen jira zayitii weeraatii fi antii roosmarii sigaa maxabashaa kan jedhamu sasiniin jedha qopheeffadheen jira viidiyoo darbe tokko irratti isin hojjedheen ture sasiniin jedha roosmarii fi qurunfudii abbaa shanan tokko keessa godhee wajjin daakee jechuudha wannoon jiidhaa ta'uu qaba zayitii immoo zayitii barbaaddaniin hojjetachuu ni dandeessu zayitii kokonaatii zayitii weeraa walitti smaktanii zayitii avokaadoo jira zayitoota adda addaa jira isaanis hojjechuu ni dandeessu jechuudha hojjettanii daaktanii jiidhaa sanii wajjatti antini juusii ittiin daakasanii daaktanii isaan immoo intii gochuu dandeessu jechuudha xallaltanii haaraa saatii teessiftanii dibachuu ni danda'ama jechuudha baay'ee bareeda mataa keenyaan bubuqqisu ana naaf ta'ee jira mataan kootiif naaf ta'ee jira mataan koo baay'ee yaa'a fuuldura kanaan baay'ee deemaa baay'ee naalaa wanti ta'ee ture isiniin jedha yeroo baay'ee gizee mataa koo dhiqadhu amma fakkeenyaaf mataa koo dhiqachuu silan barbaadefani yeroon dhiqadhu yeroo hundumaa zayitii qabdan dibdanii mataa keessan akka inni dafquuf feestaalan affantanii raawwattanii saatii tokko ol isaan teechiftanii yeroo dhiqattan mataan keessan hin buqqa'u yaa hojjechuudhaan ciccitu sin jennee immoo akkuma gogaa kanaa sin jennee yoo miiccinu shaampootti goone hin ciccita mataan yoo filluu filaa qixxuma irraa ba'a jechuudha amma fakkeenyaaf mataa koo sin jedhee otoo inni qimatu naappiin kun akkana amma mataa kiyyaa kana irraa yaa'a maaliifis silan argeeffani jechuudha kanaafuu ani amma waa dibadhu malee mataa koo inni qadhu jechuudha torbeetti haal tokkos ta'u haal lamas ta'u jechuudha maaliifin mataa keenya ofumaa keenya gannee yookaan immoo sim jennee goguma isaa miiccinee sim jenneetuma shaashumaan affannee sim jenneetuma ishimnee bakkee lamas torbee lamas teechisnu hin buqqaa haga danda'amu mataa yoo fakkeenyaaf mataa akka kiyyaa kana yoo qabaattan ani yeroo hunda filee nan ishimaa naf fila yeroo hunda galgala filee mataa koo massaajii godhu jechuudha maaliifin mataanii wannoodha kunuunsuu barbaachisa mataanii akka daa'imaati wannoo isaa jechuudha maaliifin jennee yoo ganneen ciccitaa hin bada bootaa bada maaliifin silan argeeffanan keessattuu biyya kana ergannu mataan koo akkan turre baay'ee bareeda ture mataan kiyya amma galata rabbii naa deebi'aa jira jechuudha bishaan wajjiniin ho'a wajjiniin baay'ee narraa buqqee baay'ee fuuldurri kun narraa deeme jechuudha amma galata rabbii naaf deebi'aa jira maaliifin jijjiirama argeera mataa koo yoon filu yaa'u jechuudha siniin jedha maaliifin fayyadama yeroo hunda wannoo yoo dhiqattanii fayyadama waan tokko zayitis ta'uu danda'a wanuma barbaaddan intini jettanii hojjetattanii
Zayitii qofa osoo hin taane zayitii qofa fayyadaman jennaan zayitii bichaa osoo hin taane jira wanni adda addaa siniin jedha fannii walitti deebina dibadhee dhufa. Eshi dibadhee jira wanni gochuu qabdu maasaajii akka gaariitti gochuu qabdu waliin akka gaariitti jechuudha. Injennetti gannaqnee bichaa osoo hin taane akka gaariitti akkanatti quba keenyatti kanaan jechuudha. Ashawuu jechuudha. Baay'ee bareeda. Kana Fistaalii wanna barbaadanii fayyadamuu dandeessu. Fistaaluma akka dafquuf jechuudha. Mataa keessanii waan barbaadanii yoo dibattanii mataa keenya ho'isuudha jechuudha. Akka ho'uuf akka dafquuf shaffanuu qabna. Maafi yoo dafqe bareeda jechuudha. Keessi keenya wajjin wal argata. Siniin jedhaa hordoftoota kiyyaa kanatti manatti hojjetanii zayitii garaa garaa burfaa bituurra manuma keenyatti akkanatti akka abishii akka qimamii gurraachaa walitti maknee zayitiidhaan hojjechuu dandeenya. Avokaadoodhaan zayitii hojjechuu dandeenya. Kuni maaliif mataa keenyatti irratti gudaatii hin fidu. Maaliif keemikaala hin qabu sila ta'eefu baay'ee bareedadha jechuudha. Baay'ee bareedadha. Mataa keenya hin hobu. Manuma keenyatti hojjennee teechifne haga barbaanne itti dibachuu dandeenya jechuudha. Ammaan gisee tokko yoo hojjedhee lafa godhe gisee baay'ee dibadha jechuudha. Yeroo baay'ee dibadha. Ji'a lamaa gisee ani torbeetti fakkeenyaaf haal lama kana torbeetti haal lama kana haal tokko gisee qorraa kana gisee tokko ni qadha. Mataa kun immoo gisee ni qadhu shaampoo ittiin baay'isu. Shaampoo haal takkatti godhe haal takka gisee tokko bichaatti godhe akka gaariitti mataa kee dhiqa qazamu. Isaan booddee immoo kireemii sun qabaadhe kondiishinarii garuu fayyadama. Kireemii kondiishinarii mataa cicciraa yeroo hundaa wanti nettanii gisee saniif waan laaffisu fakkaataa malee mataa hin kukkuta kondiishinarii jechuudha. Kireemii wayyaa kireemii baatikaa kan shaaworii yeroo shaaworitti fayyadaman jechuudha. Kireemiin adda addaa jira jechuudha. Warroonni biyya ormaa jirtanii na akkasiidha. Akkanatti fayyadamaadha isin jedha. Maaliif viidiyoo hojjechaa jiru zayituma wajjiniin dibachaa kana isiniif qooda jedhetaniif na akkasii viidiyoo fuuna walitti deebinutti turtii gaarii isin jedha. Isin jaalladha. Viidiyoo kiyya subscribe godha, like yaada keessaniif komentii barreessu. Warra dandeessan immoo share godhaame. Share godha. YouTube keessan jalatti share na godha. Na jajjabeessaa isin jedha. Warroonni YouTube gurguddaa qabaattan fedha keessaniin jechuudha. Maaliif miidhaa namarratti fidu share wal jajjabeessinee bareeda jechuudha. Akkasi walaa jajjabeessinu warroonni viidiyoo YouTube gurguddaa qabdanii jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadha. Share nu godha. Sinin jedha. Sinan jaalladha. Horaa bulaa viidiyoo isinitti dheeressuu fayyaa ta'a. Ciao ciao.